Nagaa faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koofti galata waaqayyo. Har'as biraankiidhaan deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Obboleettii koo tokko biraankii gochuuf kan jira. Maaliin jedhaanii already yaadumaan bilbileef ture. Kazaan naa bilbilte deebistee battala kanarraa dhufe jechuudha. Maaliin jedhaanii yeroo baay'ee namaan walitti mufadhaa. Kana yoon godhu immoo namaaf waan gaariitu hojjedhuuti namni na miidhaa. Maalidhaati mee akkamitti na yaaddaan jedhan jechuudha. Sababbiin isaayyuu wantiin kana yaadeefi yeroo baay'ee nama tokko haa balleessinus haa balleessuu baannus haa miidhuu baannus ofii keenya gaarii fakkeessine gaarii goonee namarratti yeroo murtoo fudhannutu jira jechuudha. Saniitiif mee maal akka ishiin jettee waa'ee kootillee akkamittiin akka ishiin na ibsitu. Ani isheedhaaf hiriyaa akkamii akkan ta'ee fi akka ishiin naaf ibsituun godha jechuudha. Okay. Sanaatiif amma nan bilbilaa fi na wajjiniitiin turaa. Garuu silkii jira. Adda biraankiin irra hin milkaa'u. Neetwoorkiin keenya walirratti hin hojjennu. Already akkanas biraankii ishee godhuun barbaanne fakkaatan beeku. Hello. Hello. Aysammaashim way si dhagaaman jiru. Neetwoorkii dhasee bar akkamati. Yeroo Yesuus baay'ee adda bakka inni garaalchi anni kan mogase laa bulaa fulaa rakkoota. Dawuloo bakka zagaa ayyaamachi taaqalash teessoo ijaarsaa. እንደዛ ነው እንዴ? ኦኬ ትዕግስትሽን አትጨርሽ እንግዲህ ቆጥቢ ለነገ። አንተ አይደለም ለዚህ ነው ያ እኔ የምልሽ maaliidhaan baddee ati dhugaa? Abshir dhugaa hin darba. በጌታ በኢየሱስ አንተ የሆነ እኮ ቻንስ ሲኖር እኮ ሰው አለ ምን ደውሮ ብቻ አላውቅም። ይሄ እንደ ፍርድ ነገር ነው የሚያስበው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በጣም ነው የሚያስጠላ። አብሽር አሁንማ ከላስ ርሰናል። waaqayyo si gargaara dhugaana nama. Liman garana murachuuf garuu ko dabalachise. Abshir dhugaan illee amma obsa fixachaa hin jira garuu waaqayyo guyyaa qaba hundaaf. Abshir okay. Ani kan hin jedhu bannaati. Inni bara kana zimmeedhee na jeeqa waasaan beeku. Bicooni tasgabbii hin qabu. Isti qabeenya haarame wayi baatee dhufuu danda'a. Maalti? Barri haadhaan dhufuu waan ta'aniif fide dhufuu malaa. Yaa nan beeka bara haaraa kanatti waan haaraan tokko wayii yaa jajjabina keenya wajjin akkasumatti hin dhufu. Bannaati isheen ani bara kana jechuudha. Bara kana jechuudha. Hiriyoota baay'ee na wal dhabe beektaa. Bara 2015 kana jechuudha. Yeroo baay'ee garuu yeroo baay'ee jechuudha namootaaf waan gaarii yaadaa fi dhugaa hiriyoota koo amma itti dhiyaadhu baqa ofirra garaan gosaaniif naaf beektaa. Nama sitti dhiyaadhu mootii akka nama sana fakkeessee sobee namatti siquun beeknaa. Jireenyi koo isuma dhugaatiin namatti siqanna nama baradheetti bakka eenyummaa kun hin ibsaa. Yeroo tokko hiriyoota koo iccitii koo kan hin ibsuuf illee hin jiru. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku suuranii oolanii bulanii nama deessanii na biraa deemu jechuudha. Namoota naan ba'anii jechuudha. Dhugaa ani jechuun yeroo tokko gaaffii kanaan of gaafadha beektaa.
maaliif nama itti dhiyaatu tokko yaani fakkeenyaaf ani waan ta'e gaarii waan hin hojjedhullee natti fakkaatee namaatti hamaa hojjechuu hin danda'a yookiin immoo gaarummaan kun sun hamaa fakkaatee namatti mul'achuu danda'a. Maaliifan namatti dhiyaatu tokko hin gaafadhu yaani isaaniif akkam akkan ta'e waan jedhu yeroo tokko natti limaamsa. Dhugaa dubbachuuf kanaafis si bilbile jechuudha maaliif ani siif ati jechuun baay'inaallee akkasitti walitti siinii haala keessa jiru maal wal hin qorannu garuu akkasumatti yoo na ilaaltu garuu nama akkamii dhugaa jechuun akkuma afumaa akka fakkeessaa tokko malee isuma dhugaa maaliif inni gaafa tokko dogongora tokko narratti argite koyooti isa dhugaa tokko natti himtee irraa nuuf sirreessa jechuudha garuu yoo fakkeessitee wanta narraa hin jaallanne tokkotti kun gaarii dheetti na jajjabeessite amsoo saaddii dhugaa nan gadda sanaafuu meeskati anaan na jechuun akkamittiin na beekta dhuguma si gaafachaa jira irra dibaa tokko malee natti. Gandi ani dhugaa dubbachuudhaaf taananii wantoonni amma hanga har'aatti badhe yoo jiraatu siisan kenna koomatti yaada kee irrattis gatii kuyya nama biraa hin arganne gatii gaarummaa keenyaa sana nama biraa hin argamu. Immoo deebishiitii dhala namaa akkuma bifti keenya beekumsa ta'u yaadni keenya gargariidha. Ani fakkeenya bifa kanaan wanti ani hin taane hin jiru. Ani akkuma dhugaa waaqayyootti fakkeessee galaan hin qabne tokko namitti agarsiisu natti ulfaata bakka dhukkuma beekta. Waanuma barbaade haa ta'u caccabseewwan isuma kallattii filameetiri bakkoo sana intini jedha. Achumaa yoo jibbamallee nan gammada maaliif jennaan sababni dhugaan ragaa naa baa'ee yoo namillee waa'ee kootiif ati nama akkasiiti naa jechuu baatan nan kalfan bakka beektaa sammuun koo ragaa waan naa bahu waan gaarii tokko yoo hojjedhe dabarraa irra yoo gatii dhaban waan akka fakkaatu tokko faandi kun firii na taasisaa. Lammataan immoo dhalli namaa yaa'u isa kana gadi fageessanii namni otoo beekti gaariidha akka keenyan ta'u baay'een isaanii akkuma taaffii isaaniitti nu yaadu. Bakka irra caalatti immoo namni gaarummaa fi caala halluu isaa dubbachuu jaalataan ani nama kootti dhugaa waaqayyooti ergan gaafas bareetti warra tokkotti asirratti beeka yoo dhugaa dogoggora wayii argite deebisee nama sirreessuudhaan si beeka nama gargaaruudhaan si beeka dhugaa dubbachuudhaaf taalan jechuudha erga wal barree yaa biyyatti illee baay'ee waliin beeknutti. Kalau media itu kalau mana terturun lah, kita berjurusan orang mana, enggak ada tu mana kita kau sudah tuh kan. Sendiri adunya mana tu tim kita tu kan bayar ni kan, ni dah terus anak kita kan berbeza orang baru stok berat kan. Jura ini semalta, wahai masuk ke gaji sokor berat dia buat jawab kayu tu, garis teh hamilnya stay orang awat teh. Tu kosta gaji kau ada berada kapal nama, ragam ni nama natti dhagahu bakka waan tokko godhee taanan namni suni natti gammadee natti gaddee yoo dhuguma gadi seera ta'e dhiigama kanan nagaafachiisu akka dhiigaman gaafadhaa sana caala ta'uu namaa maaliif wanti kan bukkoo baasullee hin taane namni suni narraa fagaatti barbaade yoo ta'e haadha qubaan itti fakkaatu bakka beekta waan tokko jira miti dhimma isaati jecha jedhamu tokko naa dhufu jalqabe waan tokko qabee irratti hin tiri jechuun hin dhiise bakka beekta maaliif hin dadhabeera waan ta'e dadhabee bakka. Koomti namaatiin jiraachuu baroota baay'eedhaaf jecha kun jalaa dhokatee ture beekta eeganaa galee bakka tokkoffaan mana kana keessatti wanta namni hin taane hin jiru eegas waan hundumarraan garaa kutadhe gadi dhugaa waaqayyooti waan hundumarraa hiriyaa karaa dhiiratiinis karaa dubartiitiinis bakka hundumaa akka nan barbaachifne waaqayyo haa ulfaatu dhugaa gaafa koo gara fi mataa keetti garagaltu. Dhugaa dubbachuudhaaf ulfaadhu baay'ee tokko siinan jedha. Anillee isuma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee jechuun namni xiqqoo fi nama jechuun namni naaf hin ta'u nama naan baane keessumaa hiriyyaan dubartii naaf hin baatu jechuudha. Dhuguma isaasitti garuu ani amma piraankiisi gochaa jira. Haa ta'u garuuti dhugaas keessa jiru akkasittiin baastee gaafa dubbattu dhugaa jechuun tarii kana keessaa ijjitii gara biraa haasa'uu dandeenya waan ta'eetiif kanaaf asumatti gabaabsuun barbaadeen yoo siin jedhu karaa as erga viidiyoo cufeetii haasa'uu dandeenya isa kaanitti fufnee tooyi dhugaadha guddaa tokko ulfaadhu namarraatii waa gaarii hin eegamu
Dhugaa namarraatii waa gaariin hin eegamu. Amma nuuf danda'ametti nuti namaaf gaarii ooluudha malee ekeleen maaliif gaarii naa gochuu dhiisee jenneetu nama komachuun nurra hin jiraatu. Waaw! Dhugaa amma dandeenye dhiifama gaafachuu qabnaa. Sana booddeetti jettee waa'ee koollee amma na beektu naa ibsiteetta. Anillee amman si bareetti dhugaa dubbachuudhaaf biyya yeroo turreetti wajjin mana barumsaa tokko keessa turree biyya tokko keessa turree garuu walitti dhiyeenyaa wal hin beeknu. Waaqayyo immoo haa galatoomu. Biyya tokko baasee biyyoota garaagaraa keessa nu kaa'ee akkasittiin tokko nu godhee dhugaa baay'een si dinqisiifadha. Ulfaadhu thank you siin jechuun barbaada. Kana booda amma viidiyoo koo cufee irratti fufnee haasa'uu dandeenya.